abaye malo boya abaye malo karra gese ma folse ne jalo karra gese ma folse obboleesso kutaa hirribaatti wal'aansoon ammaata jette jalqaba dubbii wal'aansoon kutaa hirribaa keessatti godhamu tooftaa malaa fi gamnummaa gaafata malee humnan gaafatu jedhanii hunduma kofalchiisanii itti fufaniis eeyyee wal'aansoon kutaa hirribaa keessatti godhamu jaalalaan taanaanii jaalala irratti kan hundaa'e taanaanii kan akka isaatti salphatullee hin jiru. Maatii haadha lalisee kutaa torbaffaa isiniif qabannee dhiyaanneerra. Akkuma yeroo darbe agartanii yeroo jalqabaa dubbachuuf hoggaa kaateetti dubartiin tokko ishee cinaa kaatee beeksisan qabaa carraa naaf kenni jettee yeroo ishee duraa gubdee gaafa guyyaa lammaffaa akkasuma gaafa isheen dubbachuuf jettu ammoo abbaa manaa fi manaa bakkeedhaa warra dhiyaa galanii carraa ishee duraa gubanii har'a yeroo sadaffaaf kaatee dhaabbattee jirti. Dhugaa dubbachuuf taanaan dubartiin kun obsa qabeettiidha yookaan immoo waan isheen qabattee dhufte kun waan gorsa ishee barbaachisu ta'eeti amma dubbachuuf jirti. Haga dhumaatti yoo nu waliin turtanii yoo dhaggeeffattanii warra qalbeeffattu jennee abdanna. Nu waliin turuu keessaniif gonka akkasin hin gaabbine abdii qabna. Waan fedheefiyyuu viidiyoo kana laayik gochuun jalqabaa warri maatii mana kanaan taanes bakka diimaa sana tuquun maatii mana kanaatti dabalamaan affeerraa keenya. Kallattiidhaan gara viidiyoo har'aatti isin dabarsina. Dubartiin kun akkuma isiniin jedhe kaatee dhaabbattee jirti. Eeyyee. Egaa guyyaa lama yeroo kana duraa gubdaniittu. Har'a akkasin duraan gubne abdiin qaba. Amma gaaffii gosa guddaa isiniifan dhiyeessa. Gaaffii koonni guddaan garuu gaaffii jalqabaa ani isinii dhiyeessu kanarratti hundaa'ee kan dhiyaatudha. Kanaafiyyuu gaaffii koo kana gabaabsaati naa dhiyeessaa isa booddeen rakkina koo ibsee isinitti madhaa jettee itti fufteesi. Gaa'ela keessatti kutaanii wal'aansoo barbaadu isa kami jettee yoo wana kana haati simbiree yeroo jalqabaaf durfamte dubartiin ishee cina teessu. Gaa'ela keessatti kutaa wal'aansoo barbaadu tokko gaafa ulfaa'aniidha. Lama gaafa hoosisaniidha. Sadaffaa irratti immoo yeroo ijoollee guddisanii xiyyeeffannaa fi kunuunsu waan isa barbaachisuu fi wal'aansoo nama gaafata amantaa jedhuun qaba'ani jettee haati simbiree yoona kana akka nama hirriba keessaa ka'ee. Gaa'ela keessatti kutaanii wal'aansoo barbaadu isa kam jette? Sanumaayyuu kutaa qabaayii maaloo jettee jennaan namni kolfe. Anaa fi jalqabaa kaasee hanga dhumaatti gaa'elli wal'aansoo barbaachisa. Ammas namni dabalee kolfe. Dubartiin fuullee haadha simbiree jirtu garuu ani haadha simbireetiin nan morma. Gaa'elli kan wal'aansoo barbaachisu yeroo reefuu wal fuudhan sanaadha. Waggaan 5 jalqabarra jiru hanga amala walii baranitti yeroo itti wal'aansoo barbaachisuudha jedheen amana. Isaaniifis harki rukutame yoo wana kana namichi hojii humnaan bulan tokko yeroo jalqabaaf kan achirratti argamanii. Gaa'elli
kutaa kutaadhaan addaan qooddanii kan wallaansoo barbaachisu. Kutaa xiqqaa fi kutaa guddaa jechuuf jirtu kaa anaafi jedhanii. From the beginning up to the end wallaansoo barbaachisa gaa'elli. Gaa'elli tigil ba tigil ነው. Hundumaa kofalchiisanii. Dubartii molqaaqqaanii yeroo lammaffaaf dhimma kanarratti hirmaatte. Gara dubartii gaaffii kana dhiyeessitee ilaalaa. Wallaansoo is a strong word, honey. There are up and downs throughout the years. We must have gone through them one by one. We deal with them one by one. Wallaansoo hin barbaachisu. Yoo wana kana namni harka rukutee fi isaaniif galee haa ta'uu harka rukutuu namarratti ta'ee haa ta'uu hin beekamu. Hundumtuu harka rukutee fi ni kolfanii. Gurbaan tokko yeroo kana ka'ee dargaggeessi haaraan har'a dhufe. Anaaf garuu wallaansoo kan barbaachisu kutaa hirribaatti natti fakkaata jedhee hundumaa kofalchiise. Haati migiraa dubbannaa dargaggeessichaarraa utaaltee lafaa kaate. Borooshee isa guddaa sanaan akka dannasuu wayii gootee, obboleesso kutaa hirribaatti wallaansoo nammaata jette. Jalqaba dubbii wallaansoon kutaa hirribaa keessatti godhamu tooftaa malaa fi gamnummaa gaafata malee humna hin gaafatu. Hunduma kofalchiisanii itti fufaniis. Eeyyee wallaansoon kutaa hirribaa keessatti godhamu jaalalaan taanaan jaalala irratti kan hundaa'e taanaan kan akka isaatti salphatullee hin jiru jedhanii uummata kofalchiisanii. Haati lalisee waan mara karaa jireenya hafuuraa hiikanii akkas jedhanii. Gaa'elli uumaarraa namaan kennamne taanaan bara jireenya kee hiikaa fuudhaa jiraatta. Uumaarraati sii kennamuu qaba. Waan fedheefiyyuu gaa'ela keessatti qaama sadaffaan kan galu taanaan dubbiin mareen hin hiikamu taanaan walamanuun hin jiru taanaan wallaansoon itti hammaata. Kanaafiyyuu nama qaama sadaffaa of gidduu hin galchine dubbii jiru mareedhaan kan hiiku kan walamanu Waaqayyoo nu haa taasisu. Hundumtuu harka isaaniif qabsoonis akkuma haati lalisee dubbatanii xumuraniini. Kan haati lalisee tarreessanii akka jirutti ta'ee wal danda'uu dhabuun obsa dhabuun waan balleessaa ofii hin taanetti akka dubbiin hin guddannee fi dhiifama gaafachuunii fi mo'amuun wallaansoo hamaadhaanaafi jedhe. Isaafis harki rukutame. Yoo wana kana haati migiraa yeroo lammaffaatiif bakka jiru kaatee dhaabbatte. Isa booddee akka dannasuu wayii taate boroosee sirriitti urguftee naannessitee nama bohaarsite itti fufteesi. Anaafi barri wallaansoo hamaa gaafatu bara tuuttaati. Namni ni kolfee ni gungume. Eeyyee laliseen wana kana. Barri tuuttaa ammoo bara maaliiti? Jettee gaaffii dhiyeessite. Haati migiraas kolfaa. Eeyyee weel ingidi gaa'elli
bara qullaa, bara bijaamaa fi bara tuuttaa jedhamee bakka sadiitti addaan qoodama. Jettee hundumaa kofalchiifte kolfaa addaan cinne kolfanii laliseenis kolfaa. Haadha migiraa maaliifi maaloo yaada nu balleessitu? Nu warra fuudhuu fi qophaa'aa jiru maaliifi garaa nu boogeessitu maaloo? Maa inni adda baasaa nutti himaa? Jette yoo wana kana haati migiraa dandasaa ilaame barri qullaayi akka reefuu gaa'ela dhaabbatteeni uffati yoo si gidduu ta'e illee uffati qaama keerra yoo jiraate illee gaa'ela kee kan xiqqeessu sitti fakkaata. Kanaafuu yeroon suni bara qullaa jedhama. Xiqqoo akka tasgabboofteeni bijaamaa uffattee ciifta. Dabartee garuu akka jedhaniini hundumtuu ni kolfee. Eeyyee isiniif galeera. Barri sun immoo bara bijaamaa jedhama. Barri tuuttaa immoo gaafa isin lamaan gidduu wal dhabdeen jiru, gaafa walitti mufattanii yeroo tuuttaa uffattanii raftanidha. Yookaan ammoo erga ijoollee godhattanii booda, yookaan ammoo umuriin erga qaari'ee booda kan jirudha. Kun bara tuuttaa jedhama. Barri tuuttaa kun bara wallaansoo hamaa gaafatudha jedhanii hundumtuu dhugaa dubbachuuf taanaan ni wacee ni kolfee. Mannichi kolfaaf wacaan miilla tokkoon dhaabbate. Egaa akkuma armaan olitti dhageessanii gaa'ela keessatti kutaan wallaansoo barbaachisu kutaa kam akka ta'e irratti yaadi adda addaa kennameera. Eeyyee waggaa 5 jalqabaa kan jedhan jiru, jalqabaa kaasee haga dhumaa kan jedhan jiru, kutaa hirribaa kan jedhan jiru. Haati migiraa immoo kunoo bara tuuttaatu wallaansoo gaafata jechaa jirti. Mee isin maal jettu? Yaada keessanii saanduqa koomentii yookaan saanduqa yaadaa jalatti barreessuu hin dagatinaa. Kutaa itti aanuun walitti deebinaa. Hangasitti nagaatti nagaan naaf turaa. Guddaa isin jaalladhaa, isin kabajaa. Nagaa.